Yooyaa harka fuunee akkam jirtanii daawwattootaa fi hordoftoonni fuula FB daraaraa waaqoo nageenyi isin badhaadhaa jajjaboo of fayyoo wal faana yaatanii bonaadaadoo akkan jirtan hadda haasawa gabaabaa fi yaada gabaabaa tokko isiniif dhaamsa gabaabaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Dhaamsi kunilleen waa'ee albuuda uummata keenyaa saamamaa jiru kanaan wal qabateeti. Akkuma beekamu mootummaan ajandaa godina 21ffaa Boorana Bahaa jedhu kana uummata keenyaatti fiduudhaaf uummattoota Oromoo lamaan Booranaaf Gujii waliin dhahuu akkasumallee immoo uummata Gujii daraan hacuuccaa fi ammallee immoo burjaaja'iinsa adda addaa keessatti akka inni gatee ture ni yaadatama. Kunilleen immoo ajandaa kanarraa faayidaan siyaasaa mootummaan argachuudhaaf deemu yookaan immoo murni ajandaa kana uummata irratti gate kun maannii fi faayidaa siyaasaa yookaan immoo faayidaa dinagdee kam argachuu barbaadeet ka jedhamu kana irra baanee kaane ejjannoon uummata keenyaa fi kallattiin qabsoo uummataas maal ta'uu akka qabu asirratti tuquuf yaalla. Obsaan nu hordofaa. Akkuma beekamu hunda keenyaafuu yaadannoo yeroo dhihooti godina haaraa jechuudhaan lafa Oromiyaa irraa Oromoo tokko irraa fuudhanii Oromoo tokkoof kennu kan jedhu waan akkasii fidanii uummata burjaajessuu fi rakkoowwan adda addaa keessatti galchaa akka turan ni beekama. Kunis kan ta'uu danda'ee fi ajandaa guddaa tokko uummataaf uumuudhaan yeroo uummanni kun ajandaa kana keessatti oliif gad deddeemaa burjaaja'uu yookaan afaan faajjii adda addaa yeroo inni haasa'u isaan albuudaa fi qabeenya uumamaa saamuuf karoorfatanii akka ta'e gamanuma ifa akka ta'u barbaanna. Uummanni keenyalleen waan kana hubachuudhaan akkuma asiin dura albuuda keenya jechuun albuuda uummanni hawaasi bal'aan itti osoo hin fayyadamin hanga har'aatti ittiin miidhamaa turedha. Har'as wannummaan sun akka itti fufuun barbaannu waan ta'eef maan godhuu qabnaa dammaqnee akkuma asiin dura laga dambiitii fi dhaabbilee albuuda uummata keenyaa saaman irratti qabsaawaa tokkummaadhaan akka qabsaawaa turre akkuma san ammas deebinee tokkummaa kennaan humna tokkummaatiif humna waloomeen qabsaa'uudhaan ofirraa qolachuuf ofirraa dhaabachiisuutti nurraa eegama jechuudha. Dargaggoonni Gujii fi dargaggoonni Oromoo qeerroon Oromoo kan uummata Oromootii fi kan qabeenya uumamaatii fi kan albuuda Oromootiif huqamtan hundinuu dhimma kanarratti gad fageenyaan hubannoo argachuu fi akkasumallee immoo kutannoo fi murannoon kaatanii akkasiin qabsooftan gamanaan isin yaadachiisuu barbaada. Ajandaan waa'ee lafaa waa'ee maani jedhamu kun ajandaa uummata keenya burjaajessuudhaaf ka'e akka ta'e hubanne fakkeenyaaf fakkeenya xiqqaa tokko isiniif kaasa. Lafti fudhatamtee bakka tokko gara bakka tokko geeffamuu osoo dandeettu ta'e silaa har'a Finfinneen gidduu naannoo Tigraayitti argamti turte jechuudha. Yookaan immoo gidduu naannoo Amaaraatti Bahar Daar faarraan achi gara kaanti argamti turte. Garuu lafa eenyuyyuu buqqisee fidee deemeenii bakka biraa geessuu hin danda'u waan ta'eef har'as borus itti deebinee irratti qabsaa'uu dandeenya waan ta'eef ajandaa mootummaan nuuf kenne kana cinaatti qabannee garuu albuunni tokko non renewable resource jennee kan nuti qabannu keessaa isa tokko waan ta'eef albuunni qabeenya irra deebamee haaromfamuu hin dandeenye tokko takka hatame takka qisaasa'e jechuun lammuu deebifnee itti fayyadamuu fi faayidaa irraa argachuun hin danda'amu waan ta'eef dammaqinaan dafnee uummati Gujii maal jedha gaafa mammaaku baajii ituu muranii jedha. Baajii ituu muran jedha waan ta'eef waggootaan baay'eef saamamne akkasumallee immoo keemikaalli adda addaa miidhaa hin jirre nurratti uumee generation gaappii nurratti fideeruun duuba iyyuun yookaan immoo ni qabsoofna jedha ka'uun akka halaala darbeen sareen dutti jedhan kan nuti ta'an waan ta'eef ammaan tana dammaqne irratti hojjechuu nurraa eegama.
imaanaa badhaadhaa galchuu, imaanaa qabsaa'ota kaleessaa kan albuudni uummata keenyaa hin saamamu, uummanni keenyalleen immoo keemikaala naannoo miidhuu fi jenereeshin gaappii uumuun hin miidhamu, hin saaxilamu jettee ijoollee Gujii, ijoollee Oromoo kanas hin dura qabsaa'aa turte. Imaanaa isaaniillee hin nyaannu, nutilleen immoo callifnee waan ofirratti ilaaluu miti jechuudha. Dhimmi kun dhimma siyaasaatii miti, dhimma eenyummaatii fi dhimma Oromootii fi dhimma Oromummaati. Kanaafuu isa kana asirratti xiyyeeffachuudhaan kallattii kanarratti jabaannee tokkummaadhaan akka dhaabbannu dhaamsa cimaa isiniif dabarsaa. Horaa bulaa, deebanaa, jabaadha. Galatoomaa isiniin jedha.